This is Radio Finfinne. Radio Finfinne. Radio Finfinne. This station will provide intellectual conversation and entertaining music 24 hours every day. One day majuru ka hinna geessu hawaasni gama hundaan yaada ofii kennachaa jira. Artistoonni keenya hoo maal jettu haalatti jirru kana kanaaf sirraa dhageenyee uummata dabarsina jenneeti. Bareedaadha. Duraan dursee yaada kana yaaddanii waan uummanni jedhu walitti qabdanii waan yaada keenya uummata Oromoof dabarsuuf sagantaa akkanaa qopheessuu keessaniin galatoomaa isiniin jedha. Ayyee. Itti aansuudhaan wanni ani dhaamuu barbaadu beektee wanti agartee gaggabaabduu 2-3 takkatu jira wanti ani uummata Oromootiif dabarsu keessattuu ilmaan Oromoo biyyaaf falmaa jiranii wanni ani dabarsu. Maalinni yeroo ammaatitti maal mul'isaa mootummaan gabroonfataa mootummaan kolonii wayyaanee kun agartee yeroo ammaa kana akka inni uummata Oromoo sodaatee sodaa guddaan irraa mul'atu waan isaan godhan irraa argitaa jechuudha. Sodaatiyoon siin jedhu namni tokko yoo sodaate yeroo sodaatee lubbuun itti dhufte akka saree maraatee waan isa fuuldura jiru hundattuu ibidda bobeessaa jechuudha. Sodaan isaanii, diigamuun isaanii, humna dhabuun isaanii kan mul'isu ijoollee waggaa 12 rasaasaan rukutanii ajjeesuu, haadha ilmoo isii fuuldura dhaabbattu maanguddoo waggaa 70-80 rasaasaan dhahanii ajjeesuu. Kuni maal mul'isaa? Akka isaan uummata Oromoo sodaatanii hirriba dhabanii jiran kana mul'isaa jechuudha. Kanaaf ummatni Oromoo immoo deebiin isaa maal ta'uu qabaa ka jedhutti yoo deebine nama rasaasaan si ajjeesaa jiru. Nama Oromiyaa guutuu dirree lolaa godhee, dirree waraanaa godhee, taankii itti kaafatee, helikoophtarii itti kaafatee ummata agartee rasaasaan ajjeesaa jiru. Ummatni Oromoo maal deebiin isaa? Harka walitti qabatee dhaabbatee laaluun nama hin baasu. Hiriira cal'isanii deemuun nama hin baasu. Jarri hiriira nagaa san bira darbaniit lola labsanii jiran. Nama lola sitti labse, nama qawwee sitti qabatee dhufe, bandeettu isa ajjeessa. Yoo dadhabde immoo qabeenya isaa barbadeessita. Yoo qabeenya isaa gubde, yoo mana isaa gubde, yoo waan inni qabu gubde akka inni nama kee qabeenya kee gubaa jiru addunyaanis si dhagaa. Dhageettii addunyaatiin alatti Oromoon jara kana mootummaa gabroonfataa xiqqoo tana ofirraa raasee kuffisuu danda'a. Uummanni yeroo jalqabaatiif seenaa Oromoo keessatti Oromiyaa guutuurraa xiqqaa guddaa jaarsa, jaartii, ijoollee, barataa, qotee bulaa, nama daldalu osoo hin jedhin namni hundi itti waliigalee kan ta'e seenaa Oromoo keessatti fincilli kun kan jalqabaati jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo jara kana haga dhumaatitti falmuu qaba. Hiriira qofaa miti. Isaan rasaasaan nama ajjeesu, dullaadhaanis ofirraa ajjeesu, albeedhaanis ofirraa qalu. Yoo akkas godhan malee bilisummaa ofii argachuu hin danda'an. Dargaggoon Oromoo biyyoota amma Middle East yoo keessattuu amma Arab Spring jedhanii irraa haasayaa turan waggaa 5-4 kana dargaggeessatu waan kana kaasee bite. Falmee ofirraa kuffise qawweedhaan odoo hin ta'in jechuudha. Humna isaatiin iyyee didee hojii isoo dhiise. Dargaggoon Oromoolee kana booda kanatu irraa argama. Wayyaaneen Tigreen tokkichi akkamitti baala keessatti hektaara miliyoona 1 qabatee qotata. Achitti garbuu haamata. Waggaa guutuu akkamitti Wallagga keessatti buna dhaabatee waggaa 25 buna guurata. Jimma keessatti akkamitti buna guurata. Kiiloomeetirii 600-700 achi Finfinneetti fida, Asaditti fida, Jibuutitti dabarsa. Konkolaataan kan fe'ee deemu balbala isaarraan darba gubuu danda'a. Maasaa isaanii gubuu danda'a. Qabeenya isaanii barbadeessuu danda'a. Oromiyaa isaantu lola itti labse, uummatni Oromoo lola kana injifachuu danda'a. Halkan tokkoon gubee isaan injifachuu danda'a. Kan dhumaa hoo waan qabu gabaa yoo baasuu dhise beelaanuu isaanii injifachuu danda'a uummatni Oromoo. Kana wanti ani ilmaan Oromootiif dhaamu. Dhumarratti immoo wanti ani dhaamuu barbaadu warra aangoo isaaniitiif gowwoomanii isaan jala jiran. Fakkeenyaaf helikoophtarii kaasuu isaa kana sululta irratti oofan, Amboo irratti oofan kana yeroon argu gaafa mootummaan biyya Gibxitti uummata isaa irratti jeettii kaase. Gadaafiin uummata isaa irratti jeettii kaase.
kan Tuniiziyaa akkas godhe. Ummaticha dhaabuu hin dandeenye. Isaantu diigame, isaantu bade. Ummatichi garuu hin moo'e. Ammallee ilmaan Oromoo tokko ta'anii harka wal qabatanii diina kana ofirraa mancaasu. Eeggatanii waan isaan qaban hundayyuu bakka jiranitti barbadeessuudha. Karaan Oromoo karaan isaan irra deeman hin jiru. Karaan isaan irra odoon bahin hin oolle hin jiru. Karaa kana itti cufu qabeenya isaanii barbadeessu. Erga isaan ilmoon keenya balbala keenya irratti ajjeesanii mootummaa lola shiftaa lola irratti awwaji tokko yookaan labse tokko atillee daggalatti galtee ofirraa kaasuu qofa. Dargaggoon Oromoo kana booda filannoo hin qabu. Maaliif hojjetee baratee hojiin argatu. Hojjetee qaxaramee hojii keessatti taa'ee hojii isaa irratti amanamee jiraachuu hin danda'u. Warri OPDO ta'anii mootuu Tigreef hojjechaa jiran boru galgalli keessan dhumaa jira. Kana beekuu qaban. Bakki itti galan hin jiru. Kana beekuu qaban. Tigreen Chaayinatti godaanuu dandeetti, Ameerikatti godaanuu dandeetti, mana ijaarattee qabeenya godhattee Awurooppaatti har'a magaalaa Awurooppaa hunda keessatti argite namni assaayilama gaafatu Tigroota. Kuni tooftaadhaan isaantu biyyarraa zarii isaanii buqqisee baasaa jechuudha. Kana waan ta'eef OPDO'n amma ilmaan Oromootitti rasaasa dhahaa jirtan irraa dhaabadhaa uummata keessanirraa bakka itti galtan hin qabdani. Kana uummata jala fiiguufan dhaama. Kan biraa ammoo lafa Oromiyaa kana eenyutu saamaa jira yoo jenne tokkoffaa Tigreedha. Kasaamsisaa jiru OPDO biyyaati. Sadaffaan immoo warruma har'a biyya faranjii kana keessatti nu waliin hiriira bayan ilmaan Oromoo lafa hektaaraan ilmaan Oromoo irraa saamanii Tigree irraa saaman Tigree waliin saamanii gurgurataa jiran. Numa biratti miliyoonara ta'aa jiran. Jarreen kana biyya keessan keessatti lafa Tigree waliin warra isin saamaa jiru maqaa isaanii guurtanii boruuf seenaaf akka keessan. Kana kan ilmaan Oromootii dhaamusiin jedha. Gabaabamatti. Ulfaadhu yaada bareedaa Muktaar keenya galatoomii yaada kana anillee moo uummataaf nan dabarsa galatoomi gaa. Shakariga,
Thank you.